ورقائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله ونبرنوتك كتاب التوحيد الرجل. كتاب التوحيد بابا يوكا بقولنا سقلفا الرجل. بقولنا سقلفا نكنجل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. كتاب التوحيد كما جن وما توحيداتي وشركي في توحيداتي وشركي في توحيداتي. كتابا كان بريتشني هبتني يوغران هنگا tokko nama fayyada. Inni galee hanga tokko nama fayyada. كتاب التوحيد كتاب أهل السنة والجماعة برتي مرجعة إجتو. كناف بامني أكنا باب من تبرك بشجرة بامنكم بابا نما بركة بربادت بشجرة مكاني أو حجر تقاه ركاداني ونحوهما وأن سلما فكات لججو واني سلما فكات كوني وان بايت جرى ججودا سني مالي من تأس قبي تأس أكا تأس قبري نبي اللي هتو سيغلي نبي ملي هاتو مليكا اللي هاتو بابا نما بركة بربادي شركي راتأوتي نمني زانين بركة بربادي فهو إني سمال أكتا إمرتي سادا دبچو ديمنا سيغلي أنا فكسي هاي باب كوني بابا من تبرك نما بركة برباديتي نما بركة بربادي تبرك جتون بركة دميفتشو بركة أرغتشو نما برباديتي. أسرتي بركة بربادون كوني ولا مرة كل أنتو بركة بربادون تكفى بركة بربادون أمري شريعة كما نام بركة بربادون فكين يام قرآن بركة بربادون قرآن ربي تيم بركة بربادون نمني قرآن ربي تيم بركة بربادي قرآن مقبطو اتهججو itti hojjechuu itti dalaguu baratanii itti hojjechuu dhugoomsu quraana rabbiidha jechuudha. Sanumaan barakaan namaa argata. Kitaabun anzalnaa alayka mubaarakun barakaa heddummataa jechuudha. Quraana rabbii qabattee shari'aa rabbii qabattee isumaan sababa kanaan barakaa barbaadu. Sana maaliif jennaan sababa quraana kanaan nama hedduutu shirkiirraa walaba ta'e jechuudha. Barakaa quraanaa irraa barakaa qabaachuu isaarraa harfiin tokkettiin hasanaa 10 galfamti jechuudha. Sigalee akkasi. Haya. Fakkeenyaaf barakaa quraanaa irraa namni quraanni mana isaa keessatti qara'amu kan mana isaa keessatti hin qaramne manni quraanni keessa qaramu kan keessa qaramne akka mana onaatii fi manni quraanni keessatti hin qaramne akka mana onaati jedhan. Manni suuraan baqaraa keessatti qara'amu sheexaanni ittiin dhihaatu jedhan. Siigalee kun maal jennaan barakaa quraana rabbiiti. Inni lammaffaan waan beekamaa wahii waan mul'ataa ta'een barakaa barbaadu fakkeenyaaf barsiisuudhaan du'aa'iidhaan sigalee du'aa'uma kadhattu kanaan barakaa barbaadu barachuu barsiisuu ilmii barattu barsiistu kanaanii barakaa barbaadu jechuudha. Kana ta'uudhaan barbaachisaadha jechuudha. Haaya amma immoo warra barakaa barbaadu faallaa kanaa hedduutu jira gaa sigalee. Kuni namni hedduun awliyaa ebeluutiin sheekanaa Huseeniin awliyaa barbaadu nabiyyiidhaan zaata nabiyyiitiin barakaa barbaadu maal zaata jechuun nabiyyiidhaan yeroo barbaadu zaata nabiyyiitiin barakaa barbaadu qabrii ebeluutiin jinniidhaan waa hundaanuu barakaa barbaadu kuni hin ta'u jechuu awliyaa ka jedhanu hin jiru jechuu sigalee. Haaya man tabarraka bishajaratin
dhakaadhaan barakaa barbaadu kuni hin ta'u. Ayya shajara fakkeenyaaf hattaa hajar al-aswad dhakaa hajar al-aswadiin illee barakaa barbaadu. Maaliif fakkeenyaaf Amiirul Mu'miniin Umar ibn al-Khattab dhakaa sana wagguma argu inni ilmi namaa maan jedheen mukattii sanatti yeroo namni irratti wal lolu dhakattii hajarul aswadiin sana irratti maal jedheen yaa dhakaati nama fayyadu nama miitullee jedheen osoo nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam isaa si dhungatu osoo arguu baadhe silaa sin dhungadhu jedheen waan baay'eetu jira jechuu dhakaa sana waan itti caccabanuu miti jechuu akkasuma mukaanillee kanarra qabbaramtu ittiin barakaa barbaadamu kana hundaasuu tahuu hin qabu wanahwi maa wanna akkasa lamaan fakkaat وقول الله تعالى تفسير جج ربي قلت ايتكم أفرأيتم مينا أوديسا اللات والعزى لاتي في عزى مينا فوديسا أفرأيتم مينا فوديسا اللات والعزى لاتي في عزى جتا قبر ما إلهي يوكا آلهة لات يوكا هو عزى جدمو جرى لمان كان مينا فوديسا maal akka ta'an meenaaf odeessaa maaliif laatii fi uzzaa kana ni gabbaran barakaa irra barbaadan meenaaf odeessaa ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيبة إن هي إلا أسماء سميتم أنتم آباؤكم وأنما فيدوا متكم مكا إسني في أبوتين كيسن اللي أكنوا متجل جتني تو مقابتني وأرى barbaadan malee waa tokko waan nama fiituu fi waan nama fayyadu tokkollee miti jedhan akkasi. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي واقد الليثي را حديثني قبا فمي نبي ربي را وجنيم بانجده أما لاتي في عزا كان مالي فزت دبته وصو آية الراكين دبر فنه عزا في لاتي كان وناس دبته في أمة قريشي كانتو sanama godhanii inni gabbaran aaliyaa godhanii maal jechuudha yaadan isaan fayyaddi isaan miiti jedhan kanaafuu garasii dhufanii isii kadhatan isiidhaaf qalan garasiitti dhihaatan siigalee barakaa irra barbaadan jechuu kanaafuu mukaanis ta'ee maaliinis ta'ee barakaan barbaadan. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي توجه النبان جدا أبي واقد الليثي كن eega duula fatii makkaatii bahan rasuula rabbiitii wajjin baane jedhan eega duula fatii makkaa booda kan bahame jechuudha gaafti bahiinsi kun eessa bahe rasuula rabbiidha asitti sun dabarfanne ogguma fatii makkaa bahaanu banii saqiif hawaazii warra jedhamu walitti qabamaniif jechuudha rasuula rabbiidha akkasitti kara sana bahee gaafa sana nama jihaadaaf bahee jechuudha rasuulli rabbiidha nama 12,000 wajjin namni 12,000 makkarraa warra makkaatii 10,000 madiinarraa jechuudha gara kami gaala lola huneynii bahuu jiran gaafa sana jechuudha lola huneynii ilaa huneynii jedhenninu gara lola huneynii baane jedha gara lola huneynii baane nama baay'ee nama 12,000 wajjiniin bahan gaafa sana jechuudha. Heddumina isaanii kanarraa irraan tana hin injifatamnu jechuudha. Nu danuudha jennaan achirratti injifatamanii duran jechuu gaafa sana. Haaya. ونحن حدثاء عهد حالا نتي حدثاء ديهو عهد زبناتان بكفر كفر ما دتي كفر مرة أصبحه كفر ما دتي حالا زبن كينيا ديهو تين أكن جون إيجا كفر مرة أصباني زبن كينيا واتكشو جتشو مالف جنة وقما لغا هنيني كان الراغا ديبو أنو لغا توغيزة مشركتوني ولتك ومني تاءن كنا وني أرغمي جتشو وللمشركين مشركتا في سدرة قرقرا ويدو جرا يعكفون عندها كان إسيبرتها أن يعكفون عندها كان إسيبرتها أن وينوطون بها إسيتني فنفة أسلحتهم ميشا إسانيدا
qurqurattii sanatti fannifatan. Maaliif jennaan barakaa barbaaduudhaaf qurqurattii sanatti meeshaalee isaanii fannifatan. Eegalee laga Huneenii sana hogga gabbaanu mushrika argan walitti qabamanii muka jala ta'an meeshaa isaanii itti fannifatan. Maaliif barakaadhaaf isitti fannifatan. Yuqaalu lahaa qurqurattii itti fannifatan sanaan ni jedhan. Zaatu anwaaxin saahiba fannoodha. Saahiba fannoo jedhan. Maaliif saahiba fannoo jedhan? Isii sanatu yerooniif itti fannifatan barakaa barbaaduudhaaf isitti fannifatan. Kanaaf saahiba fannoodha jedhan. Amma gaa sahaabonni radiyallahu anhum famarannaa bisidratin qurquraa tokko wahiirra ni dhufne faqulnaa yaa rasuulallah sahaabonni rabbi isaan irraa haa jaallatu nabii rabbiitiin maal jedhan allanaa nuu godhi qurqurattii irra dhufne kana zaata anwaaxin saahiba fannoodha kan meeshaa itti barbaaduudhaaf isitti fannifannu nuu godhi jennaan فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجدي الله أكبر الله أكبر جد دبي جبدو تؤدا فالله أكبر جدين الرأى جائب داف ملي تجمدوا داف الله أكبر أكملت وانت كان osoo rabbitti amananii jiranuu haqaan gabbaramaan kan barakaa namaa godhu barakaan irra barbaadamu rabbiin tokkicha malee hin jiruutti osoo amananii jiran akkamitti akkas jechuudhaaf Allahu akbar jedheen. Innahaa bar isiin jedheen assunan bar karaadha jedheen. Karaadha. Qultum isin ni jettan karaa kamii karaa warri waa gabbaru seenu. Qultum garuu isin ni jettan walladhii nafsii biyadihi ربي لبونك يهرك ساجرتون ككد إسن جدا كما قالت بنو إسرائيل أكا ور بنو إسرائيل جدا لموسى موسى دان اجعل لنا يا موسى نوغد جدا إلها إسان كانت ور بني إسرائيل كانتو وقامي كفرعون المون ساني إسان جلا أجيسي دبرتي أكا غبرا قدتني خدمات ران كان وقامي كفرعون وجين إيجاتين كماني بودا Muusaan ummata isaa fudhatee bahe Firaa'unaanis duuka bahe wayita Muusaan dhaqu achi dhaabbatane yaa Muusaa fuuldura bahara dudduubaan Firaa'una akkam taana jennaan ulee keetiin bahara dhahe jedhee ajaja rabbiin dabarseennaan Muusaan bahara dhahee addaa dhoohe akka gaaraa gamaa fi gamaanaanis gaara ta'e keessa dabarfatanii bahan. Keessa dabarfatanii bahanii Muusaan gama ce'e. Gama waggoonni ce'uu Muusaan of duuba deebi'ee hammas dhahee jennaan baar walitti deebi'u jechuu yaannaan rabbiin utrukil bahra rahwaa bahariin banaadhuma dhiisi jedhee yaa Muusaa. Firaa'unaan itti dacha'anee wayita Firaa'unaan itti dacha'anee dudduubni isaanii gama bishaanitti taratee dhumu. Bishaanii waliin dhahi jedhee walitti deebi jennaan bishaan walitti deebi'ee jira fixe jechuudha. Achirraa eega bahanii karaa bahanii kana hunda qormaata dabarfatanii achi bahanii waan akkana arganee yaa Muusaa jedhan ija'al lanaa ilaahan isaanis akkuma ummata sahaabaa kana waa argan warra waa gabbaran ija'al lanaa ilaahan gabbaramaa nuu godhi kamaa lahum aalihaa akkuma jara kanaaf aalihaa wahii gabbaramaa wahii waa timatanu haajaatti matanu barakaa irra barbaadanu isaaniif ta'e akka sana nuu godhi jedhan subhaanallah amma rasuulli rabbii dhagaa waan banuu Israa'el jedhaniin wal fakkaata jechuudha. Amma dubbiin jara sanaaf wal fakkaata jechuudha. Qaala ni jedhe innakum bar isin qawmun tajhaluun. Isin orma wallaalaadha jedheen innakum isin qawmun orma tajhaluuna wallaalaadha tajhaluuna wallaalaadha wallaaloodha jedheen ammallee waa tokko hin beektan. Dubbiin isin hin galle jedheen. Latarkabunna wallaahi kan yaabbattanuufuu سننا كرا من قبلكم لتركبون كيابة جتل لتفعلن مثل فعلهم أكا وجيساني كان وجتنوفو أكا جتساني كان جتنوفو أما كان جتنو جتون الرابق أتشيسو دمالي اتججو متمو إسن كجتنوفو والله كجتو مافتيسن
yaabbachumaaf teessan hojjechuuf teessan sanana karaa man kaana qablakum nama isiniin duratti ta'e hadiisni guutuun isaa maal jedhe akka baalleen xiyyaa wal qixxaattotti isinis isaanii wal qixxaattanii kan faana deebtanuufuu jedheen osooni beela wakkalleellee kan seenanu taane waaliin yahudaan isinit dhaxxaneetuma duuka seentan jedhan akkuma yeroo hammaa kana kahannaa keessatti waan jarri masqalaa kaa'atan sibiila ofitti ka'a dargaggeessi beekamaan maali moo tokko jedhanii calleedhee ofitti kaa'an sigalee dhiirri kaa'achuun amartii fi sa'aatii malee hin haraama waan biraa dhiirri amartii sa'aatii lamaan kana malee kaa'achuun haraama laakiin dubartoonni morma isaaniitti funyaan isaaniitti gurra isaaniitti harka kuunaa isaaniitti kan kaa'achuun kan isaaniitti waan shari'aadhaan wal gaxxame jechuudha waan akkasiiti kanaaf waa baay'ee keessatti uffannaa keessatti kaayannaa keessatti har'a warri hordofamu jiru maal karaa yahudaati jechuu kan waa baay'eetu jira mukaanis ta'e barakaan irra hin barbaadamu. جماعة أستاذ شباب باسمو